waan kana fakkaatu wajjin hojjennuun isiniin jedha. Nu hordofaa obboleeyyan kiyya baay'ee tokko mi'aawaadha isiniin jedha. Nu hordofaa nu wajjin turtii godha isiniin jedha. Galatoomna. Assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh. Hordoftoota chaayinaalee Fadiilatuuf jalatti argamtan umarti keessan akkam jirtu? Nagaa keessanii alhamdulillah anis nagaa kooti. Nagaan koo qilleensaraan isin haga'uun isiniin jedha. Egaa hadha biroostii akkam bareedu wajjin hojjenna. Biroostii kan ijoollee jechuudha. Tukan nama cimaa hin ta'in. Egaa akkuma argitan loomiin tokko asirra jira, hanqaaquun lama asirra jira, zebaadiin illee asirra ni jira. Kuni qimamii bifa adda addaati. Hardii qofan qabu malee hardiin qofti ittiin naqamu. Kun bikismaat jedhama. Akkuma argattan ni qaba barreeffamaan. Kun immoo soogiddaan beektanii kuni indaanqoo kan lafee hin qabnedha jechuudha. Wajjin haa ilaallu isiniin jedha. Hamma dhumatti na wajjin turaan isiniin jedha. Akkuma argattan loomiin jira, hanqaaquun jira, zebaadiin jira. Garuu zebaadiin hundatti hin nannu maankaa lamaadha kan irraa fudhannudha. Turtii gaarii wajjin turra. Wajjin haa ilaallu isiniin jedha. Viidiyoo kana immoo subscribe, like gochuu hin dagatinaan isiniin jedha. Obboleeyyan kiyya wajjin haa ilaallu isiniin jedha. Egaa kun wajjin haa ilaallu amma seentini indaanqoo akkanatti murree jirra. Akkanatti jechuudha. Dhibneeti kan murru bicuu dhedheeressine jechuudha. Akkanatti murree jirra. Wajjin haa ilaallu isiniin jedha. Amma qimamii kana hunda saayyuutti nanna. Qimamii hundarra ni jira kun jechuudha. Qimamii barbaadan irra kan akkanatti nannee jirra. Kun immoo soogiddatti nanna jechuudha. Mi'eessu kun loomiidha. Loomii gimmaashiidhaan ni dhiina. Gimmaashii immoo kanatti nanna jechuudha. Indaanqoo sirriitti akka hin xuroomne loomiidhaan miicuu qabna. Gimmaashiidhaan indaanqoodhaan niqee gimmaashii immoo kanatti nanna jechuudha. Akka shittaan jedhanii akka hin xuroomneef. Kana amma sirriitti waliin nyaachifna. Amma immoo zebaadii maankaa lamatti nanna jechuudha. Zebaadii asitti jechuudha. Zebaadii maankaa lamatti naqeera. Akkana waliin goonee wal nyaachifnee kaanee sa'aatii tokko tursiifna jechuudha. Tuun xabbasinee hin dura jechuudha. Sa'aatii tokko tursiifna. Kun akkanatti waliin maynee kaaneerra sa'aatii tokko ni tursiifna jechuudha. Kana jechuudha tuun xabbasineen dura. Viidiyoo kan like gochuu hin dagatinaa. Subscribe warreen immoo subscribe godhaan wajjin turtan hedduu galatoomaan isiniin jedha. Ammas illee nu wajjin tura. Kabajaaf jaalalaan isin gaafanna. Warri immoo addisii taatan gara chaayinaala keenya subscribe gochuun nutti makamaan isiniin jedha. Kun asirratti hanqaaquu lama cabsannee jirra jechuudha. Hanqaaquu lama kun indaanqoo akkuma silaa argitanii jirtanii kun immoo bikismaat asirratti qopheeffannee jirra. Indaanqoo kana hanqaaquu kanaan nyaachifne
hanqaaquu kana immoo biqiltuu kana nyaachifne jechuudha. Sana booddee zayitiin xabbasna. Amma hanqaaquu kana sochoona safii. wajjin tura like subscribe gochuun dagatina channel keenya guddisuuf oda guddin ilmaan oromoo isin jedha. hanqaaquu bareechine rukunne kana taasifne jechuudha. Amma inni bishaan ta'u sana booddee kana immoo sirratti naqna jechuudha. Bismanii kana sirratti naqna. Bismanii kana sirratti naqne amma hanqaaquu kana fuunee kana nyaachifna. Kana goona jechuudha. hunda isaanii tokko tokkoon akkana goona jechuudha. Sana booddee kanaan akkana goona jechuudha. Kanaan nyaachifne sana booddee kana qobaarra keenya hunda isaanii akkana nyaachifne jechuudha. kanatti nyaachifna hunda isaanii. hanqaaquu kunoo akkanatti gogoonee jirra. Amma xabbisuu qofatu nu hafe jechuudha. Zayitiin isa sirraa kunoo inni fo'ee jira. Amma tokko tokkoon akkana keessa goona. tokkoon akkana goona jechuudha. kanatti gaggaragalchina jechuudha. Manni bunni ta'u wajjin turtii godhaan isiniin jedha. Like subscribe gochuu hin dagatinaa. Obboleeyyan kiyya wala guddifni isiniin jedha.